Memang kiltu di fatani tin berbandung gacun. Itu gani single hone bak oya putar ya mod kno yalku. Banyak saudara dan Farah Amir. Semampu dong, semampu dong. Kami. Itu harus itu. Assalamualaikum turdaftoota kee bakka nageenya snaaqoo HR video biraat wal tireenee jira. Video kana takka bawartan kan bada abdi guddaa sirra qaba namoota shan kana faarata yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina. Mallattoo notification tuqaachuun barbaada gidduu kana ga video fura sinkutaan jira. Dhugaa baay'een keessan daawwataa jirtu yaada keessan nu barreessaa jirtu namoonni haala subscribe gochaa jirtu guddaa ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Dhugaa video keenyaatti hin ceenjiru egaa namooti arfan asirratti argitan kuniin dhimma amantii irratti social media irratti waan taane barreessaa jiru. So namoota kanatti namooti baay'ee share godhanii komii baay'ee dhiyeessaa jiru. Keessumattuu kefaaloon waa'ee amantii musliimaa wajjin wal qabatee waan baay'ee barreessaa jira. Kan duras waan ortodoksii wajjin wal qabatu waan baay'ee barreessaa tureera. Wantoota akkasii kuni daangaa darbaa jiru baay'ee amantii tuqaa jiru. So wanti kun namatti tola amantii kamiiniyyuu namni waan barbaadetti amanu amantii nama kamiiyyuu namni tuqamu isaa barbaadu hin jiru. Akkuma amantiin isaa namni tuqamu isaa barbaadne kan nama tuqamu isaa namni barbaadu hin jiru jechuudha. So isarratti majlisi Oromiyaa ibsa baaseetu jira yoo peejii isaanii dhugaa ta'eef jechuudha. Namoota hedduun dhiphina diiniidhaaf qaban irratti hundaa'uudhaan majlisni namoota amantaa keenyaa xureessaa akkam cal jedhee ilaala jedhanii gaafataa jiru. Nuti akka majlisa Oromiyaatti dhimma laaffisne ilaalles hin jiru. Garuu akkamiin kallattii seeraatiin namooti kun itti gaafatamummaa fudhatu isa jedhu irratti hojjetaa jirra. Innis ragaalee fi teessoo namoota kanaa karaa keessoon nu erguun deeggarsa barbaachisu godhaadha. Nuuf islaamummaa keenya xiqqeessuun sarara diimaa ta'uun ifa galaadha. Waan ta'eef mootummaanis nu faana dhaabbatee namoota nageenya booressuu fi amantaa walitti buusuuf deeman kana adabbii isaanii malu akka argatan ni gaafannaadha majlisni Oromiyaa jechuudha. Wanta amantii nuti hojii wal qabatu kun baay'ee waan taa'edha keessumattuu wantoota akkasii kun maaliif liyaara diin argitu waan godheef hin qabu kun amma hidhataa jira jechuudha. Amantii ortodoksii hojii walitti bu'ee isaaniin arrabsee arrabsuu daangaa darbee arrabsee kun mana hidhaa jira jechuudha. So wantoota akkasii kun amantii kamii yoo ta'e namni yoo barbaade mukatti amanuu waan namni sun itti amanu sana kabajuuf hin dirqama jechuudha. Akkuma ofii waan itti amanan namni biraa akka xureessuun barbaannetti kan nama xureessuun sirrii miti. So wantoota akkasii kun rakkisaadha. Innis osoo waan akkasiirraa of qusatee gara isaa yookiin gara amantii yookiin lallaba wangeelaawii ture gara sanatti deebi'ee gaariidha. So gara viidiyoo. Amma maaltu jira? Dureen maanqiltuu dhiiffatanii ittiin durbadhuun gachuun akkasumas dubartoonni illee uffata usti dhibsii jedhamu uffachuun kan beekaman yoo ta'u kaalsii dheeraa hundumattuu wal ga'ee uffatamu. Injiraan qabanii qeensa lama gidduutti ajjeesuun dur normaaliidha. Namuu hin ajaa'ibamu tureem. Faarfannoota famasii jedhaman keessaa naawaamaa daawwitiin naawaamaa kan jedhamu adda tureem. Kana malees dur kaabinoonni uffata leezarii jedhamu kan wal fakkaatu kan uffatan yoo ta'u kophee immoo shuulii uffachuun birqiidhaam. Dur manoota namaa gaafa deemtu TV irra daanteeliin kan buusamu yoo ta'u dur gaafa ayyaana dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo namoonni fedhii isaanii yaa'uun bashannananii nyaatanii quufanii galaa turaniiru. Namni durii fiilmii eelaa jedhamuuf imimmaan dhangalaasaa kan ture yoo ta'u akkuma barteessaa kophee yoo bitatellee dur zuuriyaa hodhisiifatu malee hin uffatu ture. Dur wayita filannoo manarra deemuun waan filattu qubaan kasitti argisiisamu yoo ta'u ammatti maqaa biraa yoo godhatellee dur carqii furrii ittiin baafatan kan maqaan isaa maarabii jedhamu deebi'anii boorsaa kaawwatan qabu turaniiru. Dur namoonni hundi kan beekan dhaabbata waafidoo jedhamutu jira ture. Kana malees boddosoonni fi kichuuwwan jaalalaa abidda jaalalaa qaammachaa jiran jaalalleewwan lamaan dur wayita kaaffee deeman keekii aannan itti cuubbachuun nyaachaa turaniiru. Dur cimaa fi araadaa yeroo sanaa ta'uuf dabtara laastikiin gootee suuraa akteerota hindii keessa kaa'achuun dirqama ture. Dur yeroo namni dhukkubsatee siree helikoophitarii fakkaatuun baatamee mana yaalaatti kan geeffamu yoo ta'u saatii diiskoo uffachuun immoo birqiidha. Dur buttaa gaazii waan jedhamutu jira. Kana malees gola nama hundumaa keessaa kan ifu korraaziitu ture. Dur namni Finfinnee deemee leenca waliin suuraa osoo hin ka'iin hin galu ture. Dur akteerii Buruzul jedhamu fiilmii dhugaa hojjetee du'a jedhamee odeeffama. Dur Koongoo Saamu'eel jedhamutu jira. Kan biraan immoo dur afaan araadaan sharaa hiitee jirte jechuun
aartee jirta jechuu yoo ta'u, addatti immoo namni biiffee hin qabne hiyyeessa jedhama. Dura Lamaayyoo Atoomsaa nama jedhamu nama Waaqayyootu pirezidaantii Oromiyaa ture. Osoo akka ammaa hin ta'in akka farsoo haadha daashuree miriindaan furdaa ture. Dur misirroonni lamaan namoota isaan faana jiru waliin farda yaabbachuu yoo deeman, namoonni qodaa yookaan meeshaa bitaniif immoo walitti reebaa lafa dura sirbaa mana isaaniitti geessu turan. Durdur waan baay'eetu jira, amma maaltu jira? Jechoonni as keessatti fayyadaman kan yeroo sanaan kan wal qabatan yoo ta'u, barreessaan Abdii Waaqtoleetii, qindeessaaf seenessaan Phaawulos Taaddasaadha. Nagaan naaf tura. Dhugaa Phaawulos kuni baay'ee seenessuu danda'a. Keessumattuu wantoonni akka qindeessee seenaa durii ta'uu, seenaa namaa ta'uu, taateewwan kana seenessuu namatti fakkaata. Akkasii seenessee yeroo inni haasa'u baay'ee namatti tola. Baay'ee nama hawwata. Dhaggeeffatamee illee waan hin quufamne waan akkasii. Mucaan kun sagalee isaa akkaataa inni itti dubbatu baay'ee namatti tola. Baay'ee dandeettii guddaa qabda. Jabaadhu. ላይፍ ኤክስፔክተንሲው በቀን ውስጥ 2 ፓኬት ሲጋራ ከሚያጨስ ወንድ ጋር እኩል ነው። ሳንሲ ሰገመ ስለዚህ ወገኔ ሲንግል ሆነ በቆየ ቁጥር እየሞትክ ነው ያልኩኝ ነው። Akkuma kanus guyyaatti sigaara paaketii tokko fixaarrachuudha akkastaana warra siingil akkasitaa jiru kun guyyaatti nama sigaara xuuxaaruudha jechuudha. Kanaaf fuudhaa warra dhiiraa isiniin jedhama. ለኝም እንጂ አንድ ጥሩ ትምህርት አለኝ። Ankan do baka erga geessi fuudhuu karaa kanaa immoo nutti dhuftanii siingilitaa ta'uun of miidhaa of ajjeesaa irta dafii fuudhiidha bakka doo baqatee somba isaa dhumaara waan ta'eef dafnee fuuchuu qabna jechuudha nuti. Sana booda sigaararraa bilisa ta'an. ሰው ደፋር አጥምር ምንድነው ዩቲ ምንድነው ጀማው እንደዚህ ተሰራቢ ነው ያላ ምንድነው ራቼ ችግር አለ ተጣልታችሁ ነው ከማን ጋር ከዩቲ ጋር አራል ተጣላን ጌም ስንጫወት ነበር ነው ተስማሙ እንዴ እቺን ቀን ለራችሁ እንዳረሳት ወላሂ ለአዚም እንዳረሳት አባቴ ይሙት እንዳረሳት አንቺ ተታለናሽ ግርና ግርም ይጋጫል አይደለም እንዳረሳ አላህ ምስክሬ ነው እንዳረሳ በቃ አረሳ አራት ዲር ነው የወጣብኝ እንዳረሳ አባቴ አንተ ቲቪ ሜጋ ማይድ አንተ ሽማግሌ እኩያ ቢስ ቆይ እራችሁ አረሳ ለቶ ያው ቤተሰቦቹ ግርግሪ ፋሚሊና የኔ ቤተሰቦች ይሄን ቀን እንዳረሳት እሺ everybody በጣም ይኸውልህ በቃ ፋራ ፕሮማክስ ነው እራችሁ ማለት አንተ እንደዚህ አልጫወትም እሺ አንተ ረፍኔ እንደዚህ ነገር አይመቸኝም በስማም ቦሎም ፍስቅዱስ በስማም ቦሎም ay Wala kasi ko ni Gaffer yan na management na refu esi gesu takkan na netana na kesi rojesun ke wala namne na chuna. Mama yadu angi zirvi hote daracha asgi zirvi hote sode navata kanyi zirvi hote daracha asgi zirvi hote sode navata hote daracha asgi zirvi hote sode navata hola gana tanto bapana Bayen balese hoti zirve yaramna o khalana tanjora bana bayen balese hoti yaramna Boda Salaam ka Abonan Abena la tanjora bana bayen balese hoti yaramna warada kana Jarela Vale, boca tambor.
Dhugaa seenaan takka jaarsa kana jijjiirame seenaan namaa jijjiirame hin jiru dhugaa rabbi. Eessa akka isaan waan eessa akka isaan jira yaaddanii. Ayo boy bra. Dabareen dabaree oduu waliin qalbeessaa dhaamatu maatana wajjin dura afeerraa kootii. Oduu gaddaa. Oduu gaddaatiin handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti lafti hektaara 14,000 fi manni jireenyaa kiiloomeetira lafa sagaltuu kiiloomeetiraan kennamee beekama. How what the comeback akkamittiin ta'a hektaara mini ma kiiloomeetira maaliif ture hektaara lafti hektaara 14,000 fi manni jireenyaa santimeetira lafa jireenyaa 9 santimeetiraan kennamaa. Lafti jireenyaa santimeetira 12.00 siya saddeet qaba garuu maal jedhanii dubbisa 0 siya saddeet qaba biiliyoona godha santimeetira biiliyoona godhama jechuun yoo xinnaate kiiloomeetira 2 kan ta'u uummataaf raabsuudhaaf waadaan galame uummannis abdiidhaan eeggachaa akka jiru miidiyaa keenyatti dubbatanii jiru. Galmeen isaa yoo xiqqaate lafti jireenyaa kun fi manni jireenyaa kun uummata rakka ga'uudhaaf yoo xinnaate galmee isaa waggaa 7 akka fudhatu beeksisa. What a comeback! How? Kana bakka boonam amma boon. Akkamitti waggaa 7 galmaa waggaa 7 galmee akkamitti lafa boor fudhatanii mana boor fudhata galmee waggaa 7 ture. Hordoftoota keenya xinnoo miira keessa waan gallee jiruu fi yeroo biraa jira nagaatti. Bokkaasaa dadhabne jirana. የኔን አይን ይስጣችሁ ጋቸናውን አይታችሁታል ተዋረር ስትባል እንደዚህ ነው ያደሪው ጋር Hordoftoota keenya viidiyoo kana hojjechuun dandeenye bokkaarroo baay'eedha. Wanti godhe hin jiru viidiyoo keenya kana fakkaata. Yeroo biraa biraatiin gorti deebinutti nagaa tura. Bokkaadhaaf akkatti hojjennu namni.